Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulugeta tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya ormaa jirtanii nageenyi koo kan jaalala kabajaa bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha deebi'ee dhufee jira. Maaliif deebitee dhuftee Mulugeta hojjettanii viidiyoo gabaabduu wayii qabadhee dhufee innis maalinni dhugaa namni tokko haga itti man qaba haga dhiisan qaballeedha jechuudha. Innaa oduun gara viidiyoo hiyyaatti darbeen garatti garuu warri mana kanaaf sabiskiraayib godhaa. Laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri mana kanaaf haarawaa taatanii laayikii tuqaadha. Laayikii tuquun waan ulfaatu miti laayik godhaa isiniin jedha. Akkasuma sabiskiraayib godhaadha. Viidiyoon har'aa firoo fi faayoo akkasuma leelloo jechuudha. Maaliif gisee hundaa yadduu keenya keessaa bahii mashkuula keenya keessaa bahii dhaabbadhu jetteeni faayoon gisee hedduu firoo gorsaa turte yookiin qabdeetillee qixaaxaa turte jechuudha. Garuu inni dhaga'uu didee jechuudha. Abbaa manaa faayoo jala deemee akka obboleettii isaa fuudhu jechuudha. Innaa faayoon gisee hundaa mashkuura kiyya keessaa ba'ii raajuu bira hin haqinii obboleettii ta'e fuudhuu hin hedu. Inni ani itti fuudhaan hedu kan ani jaaladhan itti fuudha malee kan ati jaalattee obboleettii ta'e itti gurguruu barbaaddu ani itti fuudhu abbaa manaa kiyyatti jettee gisee hunda qixaaxaa turte jechuudha. Garuu inni san hundaa didee jechuudha. Obboleettii tiyya malee itti fuudhu jedhee isa jala deemaa jira jechuudha. Abbaa manaa faayoo jala jechuudha. Raajuun immoo innillee sanuma fuudhaa tana fuudhu jedheeni masaanuu faayoon hiriyyittii ishii fiddeef raajuudhaaf jechuudha. Garuu raajuun ishis didee obboleettii firoota fuudhaa. Kan jaaladheen qaba jaalallee sootee ishii malee natti fuudhinii jedheeni faayoo baay'ee tokko hiraarsaa yookiin aarsaa jira jechuudha. Faayoonis didduudhaan dubartii cimtuu dubartii of dandeessee deemtu waan ta'eef jechuudha. Kan ani jedhe malee kan ati jette hin ta'u jechuudhaan jala dhaabbattee hiriyyaa ofii fiddee fi fuudhi jennaan waan hunda gaafatee. Waan hundaa fixee waarratee micayyoo jechuudha. Garuu bakka haga ishiin yookiin jaalaa boodarratti immoo jechuudha siin barbaadu jedheen jechuudha. Maaliif raajuun jechuudha ani siin barbaadu deemi mana hojii keetitti deebi'ii jedheeni shakkee jechuudha. Faayyoo hojii walii galanii micayyoon tun waan biraan irratti yaaduudhaaf kana godhuu hedanii malee natti fuudhuu fi faayyoonii kan jedhu ofumaa isaati of shakkee jechuudha. Raajuunis shakkii keessa galee garuu faayyoonii garumaanan erga abbaan manaa kiyya kun gadi ba'ee ala laalee itti fuudha jettee karoorfattee lafaa kaate garuu inni sodaatee waan biraan irratti yaaduu hedan jedhee ishiidhaanii ani si fuudhuu siin barbaadu jaalalleen qabaa. Deebi'ii mana hojii keetitti jedheeni micayyoonis diddee jechuudha. Amma surmaadhaa ishiinis haarawatti jechuudha. Faayoo cinaa dhaabbattee na fuudhuu qabdaa. Ani masaanuu faayoo ta'uun qabaa. Nama biraa fuudhuu hin qabdu ana malee jettee itti jabaattee jirti jechuudha. Raajuunis aga duraasanii mootii garuu innis dubartoonni tun lamaan walii galanii waan biraan irratti yaadinnu waan biraan itti fidinnu jedhee of sodaate garuu mucaan firoo jedhamu kun jechuudha jala hafuu didee jechuudha. Isaan masaanuu faayoon hiriyyatti fiddeef tana harkaa baasuudhaaf gaafa ishii mana isaa dhattee isa wajjinaa softi jechuudha. Kootuu gadi ba'i jedheeni nafsa ishiitti fide jechuudha. Inna har'a immoo manatti yaamanii firoo jechuudha irraa kaffalachaa jirti jechuudha. Maaliif jireenya nama tokko keessa seenuun kana qaba jechuudha. Odoo jireenya isaanii keessa seenuu waate odoo jireenya isaanii keessaa ba'ee jechuudha. Kun hunduu isarra hin ga'u jechuudha. Mucaa kana obboleettii isaa hoo taate gazzabaa yoo jijjiirrachuu barbaade dhiira hedduu jira jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Garuu obboleettii ofii gazzabaan hin jijjiiranii waan hin taanetti hin jijjiiranii. Obboleettiin ofii obboleettii ofiiti tiruu ofiiti dhiiga ofiiti waan ta'eef jechuudha. Inni garuu obbolummaa sanis
argatee obboleettii ofii birritti jijjiirrachuudhaaf raajuu jala deemee akkas godhee as godhee achi godhee jechuudha. Itti gobamee itti waan hedduu ta'ee itti dhiigee jechuudha. Mucaan kun waan hin taane hin qabu, waan ishiin Fayyoon waan isan goone hin qabdu jechuudha. Garuu waan akka hin badadu jechuudha. Dhugaa dhiira akkanaan agarreeni dhiira jireenya namaa keessa seenee akka dubartii borcu jechuudha. Dhugaa tarkaa fi guddaadhaa irratti fudhattee mirga qabdi jechaan gara kootiin jechuudha. Maaliif dirqama isaatii moti kun jechuudha. Jireenya namaa keessa galuun maaltu isa barbaachisa? Giddiidhaan obboleettii isaa itti fuudhu jechuudha. Yoo jaalate fuudha jechuudha. Yoo hin jaalatin immoo hin dhiisa jechuudha. Kanaafuu odoo jireenya namaa keessaa ba'anii baay'ee gaariidhaan jedha. Galatoomaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa waan wajjin